Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube Oromoo ICT chaaneliin Oromoo ICT chaanelii keessanii chaanelii kana keessatti akkuma beekamu barnootawwan garaa walii dabarsaa turuun keenya ni yaadatama. Turtii yeroo dheeraadhaaf walirraa akka fagaanne beekamaadha. Amma barnoota tokko qabannee dhiyaanne irra kanaaf osoo gara barnoota keenyaatti hin darbiin YouTube keessan like, share, subscribe gochuun dagatiina. Turtii yeroo dheeraa kana ture keessatti subscribe ol'aanaa argachuu dhabuun sana nama gaddisiisa. Sababni isaas barnootawwan hedduu isiniif dabarsa jennee abdanna. Kanaaf YouTube'n Oromoo ICT YouTube keessanii YouTube isin ittiin irraa barattanidha waan ta'eef YouTube kana subscribe, like fi share gochuun akka nu cina dhaabattan gamanumaan isin beeksifna. Barnoota har'a isinii qabanne keessatti nam tokko akkamittiin fuula Facebook isaa gara peejiitti jijjiiruu danda'a isa jedhu baranne jechuudha. Isa gochuudhaaf amma akkuma beektanii YouTube kanarratti wanni isin beektan Facebookiinumadha. Facebookiin laayitii isoo ta'e waan barbaaddan fayyadamtan isanii tuqxuddoo amma xiyyeerraa argamu jechuudha. Erga isa tuqxanii yoo barbaaddan Facebookii isaanis fayyadamuu dandeessu. Ani garuu amma Facebookii kanuma laayitii fayyadamee isin agarsiisa waan ta'eef Facebook laayitii tuqxochaadha. Erga tuqxanii Facebookiin jalqaba akkamii isinii dhufa haala kanaan isinii fida. Kanaaf ol baataniitti gara olii kanarraa akkuma mul'attani akkuma isinitti mul'atutti iddoo sarara sadii mataa dura jiru kana tuqxu jechuudha. Sarara sadii mataa dura jiru erga tuqxanii iddoo amma xiyyiitti isinitti mul'atu kana jechaadha. Sarara sadii iddoon jedhu iddoo amma xiyyi isinitti mul'atu kana ni tuqxu gadi jechaadha. Isaan booda view your profile jedheef suura keessan fidaa isa ni cuqaltu jechaadha. Erga isa tuqxanii bifa kanaan isinii dhufa Facebookiin keessan. Kun maal hin taane peejii hin taane jechaadha. Yookaan immoo bifa peejiitti kan hin jijjiiramnedha jechaadha. Kanaaf Facebookii kana bifa peejiitti jijjiiruun maal goona? Yoo gadi buutanii ilaaltanii maal argattu? Fireendota fooloo nama meeqa fooloo ta'ee jira? Nama 7 fireendii 4754 qabda jedha Facebookii kanaanii jechaadha. Haa ta'u malee Facebookii kana peejiitti hin jijjiiramne amma maalirra jira? Akkaawuntii irra jira. Firendiis jedhee fida. Fooloowiin koommoo foolooyii 7 jedheetu fidaa jecha. Kanaaf amma isa gochuudhaaf sarara sadii gara oliitti argitan kana yookaan tuqaa sadii gara oliitti argitan kana ammas isa tuqxu jechaadha. Yookaan immoo sarara isa olirraa isa tuqxu iddoo amma xiyyiirra jiru jechuudha. Erga isa tuqxanii as keessatti akkaawuntii staatus kan jedhu jira, archiif kan jedhu jira, aktiiv loogin kan jedhu jira, riiviyuu poostii and taag kan jedhu jira, loog piroofaayil kan jedhu jira, viiwaas kan jedhu jira, tarniin piroofeeshinaal mooddeedha, koppii linkeedha, intuu piroofaayil jedha. Isaan kun hundi isaaniiyyuu faayidaa mataa isaanii qabu jechaadha. Akkaawuntii staatusii maal akka ta'e, viiyuun maal akka ta'e, loog piroofaayilii yeroo biraa barachuu dandeenya. Inni har'a waliin ilaallu tarni oon piroofeeshinaal mood kan jedhu kanadha jechaadha. Yookaan immoo tarni oon piroofeeshinaal mood kan jedhu iddoo amma xiyyeerra dhaabbatee jiru kana isanii tuqxu jechuudha. Isa yoo takka tuqxanii maal ta'a? Akka kanaan isinii fidaa jechaadha. Erga inni isa kana tarni oon piroofeeshinaal moodii kana isinii fidee asirratti koontentiin saayitiin jira. Tarni oon kan jedhu kana tuqxu. Tarni oon iddoo jedhu kana tuqxu jechaadha. Erga tarni oon tuqxanii booda maal jettuuni? Den jettuuni. Amma den akkuma jettaniin maal ta'eera? Duraan inni foolooriin kee namni meeqadha? 4.7tu fooloo si godha. 299 immoo fooloo si gochaa jirudha. Bifti Feesbuukii kana maaltu jijjiirameera jechuudha? Peejiitti jijjiirameera jechaadha. Kanaafuu Feesbuukiin kun maal miti? Akkaawuntii irra gara Feesbuukii peejiitti jijjiirameera jechaadha. Haala kanaan fayyadamtanii Feesbuukii keessan peejiitti gootu. Amma mee mirkaneessina Feesbuukiin kun peejii ta'eera laata jennee akka saduutti deebinee yoo galuuf kaane maal nuun jedha laata isa jedhu galuudhaaf immoo mee ni mirkaneessina. Feesbuukii kanarra galla akkuma dura akkuma gaafa gallu jalqaba akkuma beektanii bifa kanaan nu dhufe argitanii 4.7 peejii ta'ee jijjiiramee nu dhufeera jechuudha. Kan immoo Feesbuukiin kun ammas irra deebi'ee mansin agarsiisa. Sarara sadii isa olii kana tuqxu. Piroofaayil kan jedhu sana iddoo suura kanaan tuqxu achumaan gahuutti bifa kanaan nu dhufaa jechaadha. Bifa isa dura isinii dhufe irraa jalqabarraa adda ta'eera jechuudha. Kanaafiyyuu laayik sheer gootanii yuutuubii keenya bira dhaabbachuu qabdu. Barumsa gahaa akka argattan abdii guutuu qabna. Kanaaf viidiyoo biraa akka hojjennuuf laayik sheer sabiskiraayib nu gochuun dagatiina. Yuutuubiin keenya yuutuubii keessanii horaa bulaa isiniin jenna. Galatoomaa.